mo'icha jira fuuldura keenya. Dina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii mana amantaa Kidaana Mihirati Gimbii keessa jira. Bakka Xabalaa yookaan bakka Xabalaa bakka jedhamu. Bakki kun manni amantaa kun bakka Xabalaa guddaa qaba. Bakka kanatti immoo namoonni hedduudha dhufanii bakka kanatti fayyina argachaatii jiru. Fayyinatti fudhachaatii jiru. Baay'een isaanii HIV irraa, kaansarii irraa, hafuura hamaa irraa, dhukkuboota garaa garaa irraati Xabala kanatti cuubamanii fayyina argachaatii jiru jechuudha. Bakka kun bakka ajaa'ibaa, bakka namoonni baay'ee dhugaa hedduu itti ba'an jechuudha. Dagaagsi teettaa jaalalaan nu mootee. Burgaan kee talillee rooba maleen gogoo. Jedheetaa abdii guddaa qaba. Amma laga Xabalaa geenyeetii jirra. Bakki kun bakka Xaballi sun jiru wanta ta'eef tokko tokkoon isin hordofsiisna. Maxumuraatti na hordofa. Bakki kun akkuma argitan iddoon kun bakka itti namni cuubamuudha. As keessattidha kan namni seenee cuubamu jechuudha. Taankariin kun Xabala baata tuubboodhaan dabarsa jechuudha. Tuubboodhaan dabarseetu gara asitti geessa. Xaballi kun Xabala baay'ee jalqabaadha jechuudha. Xabala jalqabaa. Xabala jalqabaa. Xabala haadha keenya qulqulleettii Kidaana Mihiratiidha. Xabala kakuu dhiifama Kidaana Mihirati Xabal jedha asirratti akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kan jalqabaadha. Dhiyoo asittidha akkasitti kan inni ijaarame jechuudha. Bakka inni dhaabbatee jiru kun immoo Xabala lamatu na biratti argama. Xaballi lama na biratti argamu kun as yoo ilaalle Xabala Fayyisaa Addunyaa Yemadaanaalam Xabaleedha. Xabala Fayyisaa Addunyaatu as keessatti argama jechuudha. Qulfiidhaan qollafameeti jira. Kanaan dura baay'ee baalleellee kan irratti harca'u ture jechuudha Xabala kana keessatti. Amma garuu manni akka kanatti ijaarame miidhagee hojjetameeti jira jechuudha. Asiin immoo bukkee yoo ilaaltanii Xabala qulqulluu Gabreelii Gabriel Xabaleedha. Xabala Gabreeliitu asitti argama jechuudha. Xabala Gabreeliiti bakka kanatti argama jechuudha. Xaballi kunis ofii masaadha kan inni dhufe waan isin ajaa'ibu lafa keessaati ofii masaa tu namni itti hin bu'in tu namni yaade ofii masaa Waaqayyo yaadeetu Xabala kana bee'eeti jira jechuudha. Xaballi hundumti isaayyuu namni qoffaree yookaan immoo baasee miti jechuudha. Meeshaa fayyadamee qotee miti jechuudha. Ofii masaatii Xaballi kun dho'eetii bee'eetii jira jechuudha. Waan baay'ee gadi fagaanneedhaan ofii masaati kan bee'e jechuudha. Xaballi kun miidhagee akkasitti kan bee'e jechuudha. Fayyina guddaa kan laachaa jiru jira. Xabala Uraayiliidha. Xaballi Uraayiliin kun akkuma Xabala warra kaanii dho'ee mati kan bee'edha jechuudha. Lafuma keessaatii ofii masaa dho'eetii kan bee'edha. Xaballi kun duraanidha jechuudha. Kan Kidaana Mihiratii taane akkuma sila dubbadde Kidaana Mihiratii taane kan bee'e isa kanadha jechuudha. Warroota Gabreeliidha Fayyisaan Addunyaa lamaan isaanii ol faana ba'an. Erga warri kun lamaan ba'an jechuudha. Jalqaba garuu kan ittiin tajaajilamaa turanii Uraayiliidhaa fi Kidaana Mihiratiidha jechuudha. Isaan kun duraan turan jechuudha. Jalqabumaan turanii ergasii immoo Xaballi lamatti dabalame Xabala afurtu jira jechuudha. Xabala meeqa? Xabala afurtu jira jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u namni fayyinatti laachaa jira jechuudha. Kana qofa miti. Xabala afur qofa osoo hin taane kan Xaballi bee'e kan biraan ni jiraata. Xabala haadha keenya qulqulleettii Maaramiidha. Kan kanaan duratti abbaan keenya Abuna Gabriel Xabala kana eebbisan ni jiraata wanta ta'eedhaa fi Xaballi sun isinitti agarsiisa lafni isaa hin sirroofne gara sanaa immoo deemnee isinitti agarsiisa wanta ta'eedhaa fi Xabala Gabreelii Fayyisaa Addunyaa taane jechuudha. Xabala Fayyisaa Addunyaa fi Xabala Gabreelii taane kan ofii isaa dho'eedha kun. Lafti kun isaatii baa ture Imnati. Imnati isa baasaa turanii deebi'ee maalitti naannee Xabalatti naannee. Xabalatti naannee Xaballi kun akka kanatti bee'eeti tajaajila kennuun jalqabne afurqu jedhameeti akkasumaan kaa'ameeti jira. Gara fuulduraatti akkuma warroota kaaniidha kan irratti hojjetamu. Tolee daawwattootaa fi hordoftoota Xabalaa geenyeeti jirra.
bakki sabalaa nuti geenyeeti jirru sabala maaramii bira geenyeeti jirra jechuudha. Saballi maaramii kuni sabala Uraayilii taaneetidha kan inni beeti jiru jechuudha. Sabala qulqulluu ergamaa Uraayilii taaneeti bee jira. Saballi kun lafti kun waan isa ajaa'ibu ofii masaatii jiidhee ofii masaatii akkas ta'e akkuma argaa jirtan kana. Saballi kun ofii masaatii dho'e. Bishaanni biraan jiru tabbi kun waan isa ajaa'ibu tabbi dura irraa gaartan kun jechuudha gogaadha. Tabba baay'ee gogaadha. Mukaan kan hin tinaatedha jechuudha kan cufameeti jirudha. Dhagaantillee kan jirudha jechuudha. Garuu asii zuuriyaa sana akkuma argaa jirtan naanna'aa sanaa kaasee ammasitti guutummaa naannoo kanaa jechuudha. Guutummaa naannoo kanaati sabaluma jechuudha. Ofii masaatii kan akkas ta'edha jechuudha. Insirreen jira garuu eebbifameeti jira. Saballi maaramiin kun ganaadha kan inni irratti hojjetamu. Beetii jira. Isiniin jechuun barbaada gara fuulduraatti tajaajila guddaa ni laata jechuudha. Egaan hundumti keessan akkuma hordofaatii turtan ta'a waadaa dhiifama kidaana biratii gimbii keessatti taasisneeni sabalaa bakka fayyinaa kan ta'e bakka guddaa namootni hedduun bakkoota adda addaa dhufanii fayyina kan ittiin argachaa jiran kuni baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Isinillee gara sabala kanaa dhuftanii akka fayyina irraa argattan lamanumaan isin affeeruun jaalladha. Burqaan kee talillee rooba maleen gogoo dabaan si waamee ni burraaqa imugoo maaltu deebe beekaa obdi mana keettee dhumaan si teenee akka namaaf miti gaarummaan kee gooftaa nurratti heddumatee. Fiteenuun gannee harka kennu baatee kadhaa. Moo'icha jira fuuldura keenya.